Laga danfaa Amaazon Shaanaay Tiimpiishkaa bosona roobaa Amaazon naalisaa fi rukkaatee biyya Peeruu keessa dinqii uumamaa adda ta'e tokkotu jira. Shaanaay Tiimpiishkaa laga baay'ee ho'aa ta'ee fi bishaan isaa akkaan ho'aa hanga digirii seelsheesii 93 gahuu danda'uun daffaa kan jirudha. Dheerinni isaa maayilii 4 ol kan diriire ta'ee kun jaarraa hedduuf saayintistoota burjaajessaa fi namoota naannoo sanaa raajii kan jechisiisaa turedha. Maqaan Shaanaay Tiimpiishkaa jedhu afaan naannootiin ho'a aduutiin bilcheeffame jechuudha. Hawaasni dhalattoota naannoo sanaa lagni kun qulqulluu fi hafuura humna qabuun eegumsa akka qabu amanu. Akka sheekoo isaanitti laga kana kan uume hafuura bofa guddaa yaachuu uumamaa yookiin haadha bishaanii jedhamu yoo ta'u inni ho'a dhoksaa ta'een lafa kana eebbisa. Isaaniif lagni kennaa fi akeekkachiisa bakka kabajamuu fi gonkumaa dogongoraan itti hin fayyadamnuudha akka ilaalcha isaanitti. Saayintistoonni waggoota dheeraaf Shaanaay Tiimpiishkaa jiraachuu shakkaa turan. Maddoota bishaanii bullaa'aa irra caalan isaanii kan akka geezaar yookiin burqaawwan ho'aa sochii voolkaanoo wajjin wal qabata. Haa ta'u malee voolkaanoon sochii irra jiru Shaanaay Tiimpiishkaa irraa maayilii 400 ol fagaatee argama. Bara 2011tti jiyoo saayintistiin Aandirees Ruuzoo ijoollummaa isaatti seenaa waa'ee laga kana erga dhaga'ee booda qorachuuf imala gaggeesse. Ho'iin laga kanaa anniisaa jiyootarmaalii irraa akka dhufus hanga mirkaneessutti ga'eera. Akka Aandirees Ruuzoo jedhutti bishaan roobaa fi lageen gadi fageenyaan gara qola lafaatti seena. Bishaan kun sochii jiyootarmaaliin lafa jalatti garmalee ho'ee sarara baadiitiin ol deebi'uuf dirqamsiifama. Bu'aan isaas ajaa'iba uumate. Laga baay'ee ho'aa ta'ee fi waan isa seenu hunda gubuu danda'udha. Lagni boba'u kun ajaa'iba qofa miti. Naannoo balaa uumamaas ta'a. Bineensonni akka tasaa bishaan kana keessatti kufan battalumatti jechuun ni danda'ama. Lubbuun bilcheeffamu. Simbirroon, sareewwanii fi ilbiisonni laga danfaa jiru kana bakka bu'aa nageenya qabu jedhanii dogongoraan yeroo baay'ee xumura gaddisiisaa ta'e argatu. Ho'i bishaanii gubaa cimaa yookiin kana caalaa hammaatu waan fiduuf ilmaan namootaallee of eeggannoodhaan qarqara isaa tarkaanfachuu qabu jedhamee of eeggannoon kennama. Balaa qabaatus sirna koon laga kanaa karaa ajaa'iba ta'een dagaagaa bishaan kana keessatti maayikiroo orgaanizimoonni addaa ho'a dandamatan kan argaman yoo ta'u kunis barbaachisummaa qorannoo saayinsii iddoo kana irratti dabaleera. Uummata Ashaaniinkaa naannoo sanaaf Shaanaay Tiimpiishkaan laga caalaa qaama lubbuu qabudha. Danfaa isaa sirna aadaatiif kan fayyadaman yoo ta'u akka mul'ata humna lafaatti ilaalu. Lagni kun sheekoo fi shaakala hafuura isaanii keessatti gahee giddugaleessa kan qabu yoo ta'u madaalli fi kabaja uumamaaf kan oolu akka ilaalcha namoota naannoo sanaatti jechuudha. Egaa namoonni Shaanaay Tiimpiishkaa daawwachuuf ija jabina qabdan dhaqxanii akka ilaaltan isin jajjabeessina. Namoonni immoo akka koo dhaqxanii ilaaluu hin dandeenye akkaawuntii koo fooloo gochuun wantoota akkanaa ajaa'ibsiisuu guyyaa guyyaarraa isin bira ga'u daawwadha.